Har'a dubartii haadha ijoollee sadii taatee kan ilmaan abbaa manaa ishee irratti gattee badde waliin laalla. Dubartiin takka yoo maal jedhamtu ilmaan sadi gattee keessattuu daa'ima xiqqaatu jira. Akkamitti mana arabaa deemtee dalagde? Rakkatteeti moo quufatu isii dhufu? Dubartii tana maaltu isii rakkise? Abbaan manaa kiyya yoo yuutuubii dhiise malee ani isaa wajji jiraachuu gonkumaa hin danda'u jettee murteessite jirti. Subhaanallah. Dubartiin tuni nama kana akka inni yuutuubii dhiisu hojjechuun yeroo ijoollee isii harcaaftee deemte kana immoo yeroo amalaan teettee kadhatteetu isii faayidaa qaba. Namni miidiyaa hojjetu tokko, namni waan tokko barate tokko dirqama namni suni hojii sanarratti cimee akka hojjetu kan goosisu dubartiidha. Ganamseen ona yeshitaa shirraachuu katmoo Bajirnet yaantu gorabeet intoon kwaadee Sayyidii bawanjal bengadaa gedee Daltamuut nabii kan gedee Akabaa yusee samadee Ganamseen ona yeshitaa shirraachuu katmoo Bajirnet yaantu gorabeet intoon kwaadee Sayyidii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota beekaa kabajamtoota ammaatii mana guddinni bira akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii isin chaanalii nagargoota hangardaa gara tarabbii viidiyoo kee kana su'aan laayikii share subscribe gochuu ani mana deddeema fira akka hin daganne isin jechuu barbaada. Har'a viidiyoo nani baadhee isin dhufee waa'ee dubartii ijoollee sadi gattee biraa baatee ijoollee sadii san keessa isa tokko jechuudha. Dubartiin kun eenyu jechuun keessan haadha mana yaaddu sabaa kan jedhamu. Nama kanarratti abbaa manaa isii irratti ijoollee sadii isaan keessaa tokko daa'ima. Nuti fakkeenya boroo dhalli ilmoo qaban hammam ilmoon arabaa garaan nyaatti. Kana hubadhu. Akkamitti onnee isii kenne akkamitti deemtee ijoollee sarara gattee mana arabaa dalagde. Onnee akkam qabdi? Nuti hoo warra hin argin ilmaan arabaatiifuu yeroo isaan xiqqashuu isaanii deemanii badhee ture. Ana akka kootti qalbiin na jaalatti dhugumatti jechuudha. Inni danda'u. Maaliif sirri jaalladha ijoollee dhugumatti jechuudha. Kuni maal isin fakkaata? Kuni murtee haadha manaa yaaddoo sabaati. Waan isin murteeffatteef maali? Sababni abbaan manaa kiyya yuutuubii dhiisuu qaba hojii hojjetu. Obboleettii tiyya sibichaa miti. Yuutubaroonni Yaman hangafa Oromoo akka ta'an hin dagatiin. Garuu yaaddoon tokkichi akkamitti dhalaa Yaman keessa jirtu hunda fuudha. Akkamitti dhalaa Yaman keessa jirtu hunda jaalata. Yaaddoon dhalaa ijoollee hojii yuutuubii dalagu harkaan qaqqabaa akkas godha. Obboleettii abbaan manaa keessa jaalate taananii inni ofii keetii eeggadhu malee inni mataa isaatiin ofiitti dhaqatee fakkeenyaaf yaada. Inni diraamaa tokko dalagu tokko dirqama maal jechuun isa bichaa miti. Harkaan jirtu baroota Yaman jechuudha. Akka Ummu Kaanus, akka Ummu Afnaan, akka Sumayyaas, haadha mana Sa'idoo kun akkamitti siif haaraa ta'e. Dubartiin takka abbaa manaa isii gaafa hojii xiqqishuu tokko eegalee hojii isa yoo inni sodaatee irraa kan duude deebi'uuf ta'u eenyutti cimsa? Dubartii cimtuutu cimsa. Dubartiin jechuun abbaa manaa isiisan hojii isiisan irratti kan cimee goosiftu dubartii kan akka inni cimee hojjetu goosiftu dubartiidha. Ati immoo har'a sababa inni hojii kana dhiisuu dhabee ijoollee dhiiga kee jechuudha. Situ beeka akka itti dhaalte ilmoo kee jechuudha. Nama dhalee dargee beeka. Garuu nuti harka ijoollee arabaa guddifnee yemmuu sirriitti gaafa biraa gurdeemu fakkeenyaaf gaafa biraa biyya galu ilmaan hanga dhangalaafamutu beeka. Atar ilmaan teetirraa gattee ijoollee nyaanni nuti hin tolu, dhugaatii nuti hin tolu, isa xiqqaa sanuu akkamitti qalbiin ala seebutti akkamitti isaan gattee odoo inni jireenya si jiraachisa. Ala si jiraachisa jedhu ati badhee teetta. Ajaa'iba! Zamana kana keessatti huma ajaa'ibaa argaa deemu. Wallahi billahi jechuudha. Takkaa arginee dubartiin jirti garuu mootuyyuu karakkatanii gatanii fi kan quufee gatee deemu garaagarummaa qaba. Obboleettii abbaa manaa kee yoo sirreeffachuu barbaadde yoo yuutuubii dhiisisuu barbaadde karaa hin jiru. Karaan salphaadha. Karaa salphaan jechuudha.
ijoolleen hedduu yaaddorraa baay'ee yaaddaniif jechuudha. Yaaddoo sabaati baay'ee tokko yaaddaniif jiran. Sababni isaallee ijoollee kana yoo akkatti ilaalan miidiyaa irratti dhugaa baay'ee garaa nama nyaatti. Garuu waan akkas poozitiivii siif rabbi godhetti beeka. Ijoolleen kun immoo akkatti gattee ati mana arabaa talattee booda guddatanii gaafa jedhan hamma ijoollee sitti lakkooftu beektaa maal isiniif fakkaate? Ijoollee wayiitu biyya Saudi Arabiyaa keessatti da'ee mucaa biyya galchite. Gaafa biyya galchitutti mucaan sun guddatee maal jedhee haati isaa qaamana ijaartee maal jettee bakka ilma keetti gala jettee murteeffatte. Dhagee boleettii ta'e tanaaf jedhee namoonni ilmoo abbaa manaa keessanii biratti gattanii fi namoonni ilmoo keessa rakkinarraa gaggateessu jira. Gaafa kana maal isin fakkaata? Mucaan guddatee of beekee jira. Anis hin beeku jedheen gaafa isin galte. Maaliif ati xiqqeennan na jibbitee ofirraa na galchite. Ana ammas hin beeku. Eenyu guddifte obboleettii isiitti guddise jechuudha. Obboleettiin namitti haadha mucaa. Isii dhalte dhiisee isii guddifte filate. Sababni isallee maaliif? Jireenyi isii akkas godhus jireenyi isii rakkisullee garuu garaagarummaatu jira. Isiin amma ijoollee sadi gattee isaan keessaa daa'ima tokko daa'ima mucaan sun jechuudha gattee deemtu ani akkamitti midhaan bishaan isii gattara? Akkamitti isii raftee bulti? Dhugaa baay'ee nama jira. Akkamitti raftee bulti? Dhugumatti ani hin beeku. Akkatti isii raftee itti bultu, akkatti isiin itti nyaattee dhugdu ani hin beeku. Warroonni dhalee arginu itti dhaga'ama. Maaliif itti hin dhaga'amne? Fakkeenyaaf nama tokko daa'ima tokko guddiftee hojjette bakka garaas nyaata. Inni waa'ee yuutuubii salphaadha. Yaaddoo waan badaa hojjechaa hin jiru akkuma argaa jirtan dhiisee ture. Waan akkanaa kana argatiin dubbatee jira. Yaaddoon ani akka ta'e hin beeku bubbulee jira viidiyoo hojjechuu dhiisee jira. Rakkoo mana keessatti bu'edha. Reedii Adam maal jedhee ture yuutuubii isaa yeroo deetillee yuutuubii isaa guddaadha. Yeroo haadha manaatiin isaa wal lolan maal jedhee kaasee ture beektu ani rakkoo mana kiyya keessa jiruuf yuutuubii hojjechuu dhiisee. Rakkoon gufuu ka dubartiin gufuu ka dhiiratti ta'a. Dhiiratti ka gufuu ta'u dubartii haadha manaa isaa. Haati manaa takka gaafa abbaan manaa isii hojii tokko eegale. Jabaadhaan osoo jiran hojjenne abadan galgalas qanyifti ganamas qanyifti maal jetti bakka qaaxxee maataa nyaatti. Dhiirri akkasii sun immoo dubartiin akkasii sun jechuun dhiira bakka bu'oo hamaa taati. Yoo galuun dubbatti yoo bahuun dubbatti waa yeroo hunda keessatti yeroo nyaata yeroo hunduma keessatti yeroo rafan hunduma keessatti dubartiin qanyiftu dhiirri dubartii akkasii bakka ni ajiif. Maaliif ree dhuguma galgalaa ganama qanyisuun tokko dubartiin uummata adii kana na fakkaata. Uummanni adiin kunillee sirri qanyisa. Dubartiin isaanii lab jettee akka walii galante jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin teenya garuu yoo balala taate malee baay'ee illee miti jechuu kiyya. Garuu balalli mootu hin jira miti akkanumatti balalli hin jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya abbaa manaa keessa hojiin isaa gaarii ta'uu beektan taananii waa tokko waan isin irraa isin hojii kana dhiisi jettaniif hin jiru. Isin galee abbaa manaa keessan hojii keessan irratti jabeeffadhaa. Amalaan horadhaa. Amala duraa yoo qabaatte amala san dhiisi. Amala haaraa baafadhu. Maaliif eenyu baafatta amala haaraa? Amala haaraa yoo baafatan jiruu bareedduu jiraatan. Ka dubbii hin qabne, ka as dhaqee hin qabne, ka achi dhaqee hin qabne. Garuu galgalaa ganama yoo dubbii ta'ee hin jedhe kalaas yaani dubbii yoo ta'e jireenyi sun booraya. Yoo duraan jaalalaan jiraatan jireenyi sun dukkanaa itti dhufti. Sababni maaliif firee galgalas dubbatti kanaafis dubbate jechuudha. Dubartiirraa immoo abadawwan akkasii hin eegamu. Dhiiran kamaluu jaalala. Dhiirri dubartii abbaa manaa kiyya baga nagaan galte. Abbaa manaa kiyya anaa galu irraa baaftee yeroo inni galu uffata kee kennadhu. Taa na nyaadhu naa dhuge. Boodarra nyaachiftee baaftee teessistee
haasaa bareedaa wajjin haasu. Dubartiin waan akkasitti irraa mala. Yani amala yoo qabaatte jaalala siif qabaachaa deema. Kan duraan caalaa si jaalachaa deema. Ilmoo sirraa argachuuf yeroo hundumaa habibu. Sababni illee maaliif ati dubartii gaariin yaa dubartii gaariirraa ilmoonis illee akkasuma gaarii jedhee keessa isaatti hawwata waan ta'eef. Gaafa qanyifte kaa'ama. Gaafa qanyifte yoom dhiisa. Amma gisee hojii galullee taphadde sunnatti qanyiftee amma gisee gala. Baqeeffannaan manatti gala. Yoo bahumoo hin shakkarata. Maaliif kuni dubartii qanyiftu irraayi. Dhiirri keeyfattu jechuudha. Dhiirri keeyfattu fakkeenyaaf isiin galgalas ganamatti kaatu hanga ardiin suni bariitee ganama hojii san deemu hin murtama. Yoo dubartii jaalala beektu amala qabeettii maal jechuu taate immoo isii arguuf sagalee isii haadhu manaa isaa tan akka dhalaa nama jalaa jiru jira miti dhiirri tokko dubartii gaafa jaalatu sagalee isii dhaga'uuf hawwii guddaa qaba. Garuu akkasii suni yoo nama dubartii dhiirri abbaa manaa isii jaalala qabduuf kabaja qabduuf abbaa manaa isii suni sa'aatii kam sa'aatii ilaallata sa'aatii kam boqonnaa kiyya galee haadha manaa kiyyaa bilbila sa'aatii kam itti gala yeroo eeggata isitti galuuf sagalee isii dhaga'uuf galee wajjin haasa'uuf ni dheebota jechuudha. Garuu dubartii qanyiftu dhiirri abadan itti galuun feetu. Bakka san bakka biraa deemtee haasofsiisu dubartii biraatti haasa'u hawwii feeti. Kun beekamu jiru. Kun dhibbumaan dhibbatti jiru jechuudha. Dubartii qanyiftu dhiirri isimaamtu ajabbiti. Qanyeen dubartii beekamu mataa akkatti nama garagalcha. Maaliif fakkaate? Ani ofii kiyyaa dubartii arabaa kana uummata adii kana jechuudha. Galgalas ganamas namni san kaayatee turte. Xiffir jedhee guyyaa 3 hafe walirra jechuudha. Xiffir achumaan hojiin galu achumaan hafa. Gaafa kaanii ifama. Gaafa kaanii guyyaa 3 oolee gala. Garuu eessa ooltaa maal ooltaa san hin qabdu. Yoo oolee galu san keessatti maal isinitti fakkaate? Amma jechuudha. Amma oolee gala. Wanta kan duraan arrabaa mootu isa gootusaa hin callifte. Maaliif calliftee isinitti fakkaate? Dura gubdee maraa jirte. Inni maatii isaa bira deemee isaa gaaf kaanii hin gaafatti akkaata manaatti gaafatti jennaani maatii kee bira deemee jedhe. Akkamitti ijoollee gattee ammallee deemti beekaa akkamitti ijoollee gattee ijoollee addatti gattee tsatta. Namni sun immoo waasataa saba keessaa hin callisa. Callisee gaafa jettu dhuga immoo isii godhe dhuga irraa kaasa. Akka poolisiitti bilbilaa maal godhaa akkasuma jettee akira maal gootere ittiin dubbatu akira hin callifte jechuudha. Dubartii akkanaa tana dhiirri bakka irraa dheessiti. Bakka maaliif jireenya isaatiif hin taatu galgalli dubbii ganamni dubbii waan ta'eef jechuudha. Kan hundarraayyuu bilisa ta'u kan hundarraayyuu fagaachuun keenya immoo maaliif nuti dubbii odeefne. Afaan kee qabadhu. Hin shakkin abbaa manaa kee tokko. Dhalaatti haasaa jettee hin shakkin gonkumaa. Eessa oolee eessa galee jettee hin shakkin yoo hojii qabaatu ta'e. Sa'aatii duraan inni galu waan beektu sa'aatii isaa san qofa eeggatta. Ganama bahee fakkeenyaaf galgala gala. Fakkeenyaaf akka lafa arabaatiitti ka halkan hojjetutu jira. Ka guyyaa hojjetutu jira. Lafa arabaatiitti yeroo ammaa kanatti halkantu hojjetama jechuudha. Garuu ka guyyaa hojjetamus jiraachuu danda'a. Ka halkan hojjetamu asitti ka halkanis biyya arabaa kana keessatti waan akkasitti. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu inni guddaa jabeeffachuu abbaa manaa keessan qabachuu itti qannisuu dhiisuu ilmaan keessan kukkuma gattanillee ilmuu kee irratti cichisi guddisi ilmuu kee jabeeffadhu. Namichi haati mana yaaddoo isa ba'a ilmaanii otoo yaani isaaf jechuudha isa bichaa feeti yaani injiraamte akkamatti
inni dhalaa takka waliin argine feete argine dhalaa hamma feete yoo gabba illee inni dhalaa arguun isaan oolu feete wati goote dhalaa iji isaa argite yuutuubii dhiise dhalaa arguun dhiisu kun beekaga maaliif badee oolee gala keessattuu biyya Yaman keessatti namni akkuma Itoophiyaatti jechuudha biyyuma kamuu keessattuu jechuudha garuu namni dhiiris ta'e dubartiis ta'e ishee dubartii hajjabattu dhiirri garuu dhalaa ijaan arguun isaa deebisu. Naaf abadan kan ammoo beektan jechuudha. Kun maal inni waliin kiyya abadan waa'ee akkanaatti yaadde taana waa'ee akkanaa mataa kee keessa gale taana dubbiin dhumatti sababni isallee maanni bakkaata galgala kan yaaddu abbaa manaa kiyya nama biraa hojii jettee dhimma biraa keessa galchita waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu wanni isin jechuu barbaade. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa waan akkanaatirraa bilisa qulqulluu ta'a. Kanuma isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyyoo isinitti tole laayik gochuun, sheer gochuun, sabiskiraayib gochuun jajjabeessaa hamma mana jajjabeessitan isin naquu keessan immoo hedduu takka isin galateeffadhaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja. Inshaallah amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Turtiin keessan na wajjin